Gud jedha. Waan madaamiin sarraatanya ishee goote biiroo geessite jechuudha. Waan warri biiroo immoo lammii isaanii irratti hojjetan sinitti hima jechuudha. Dhugaa waaqayyo siniin jedha. Namoonni waan akka kanaa gootan. Nan beektu nan agartu jettanii warri akka kana raawwattan please of eeggadha. Waan isin gootan hundumaa of jala oolchattee jirti jechuudha. Keessaafuu shamarran biyya Arabaa jirtan mana madaamii keessa hojjettan jechuudha. Of eeggannoo cimaa gochuu qabdu. Dogoggora obboleettiin kun gootee akka isin hin goone jechuudha. Sinittan hima nagaan isiniif haa ta'u hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya ani nagaa gooti nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba nagaan na bira jiru simbirallee akka jiru abdiin qabachuudha. Har'a maal nu qabattee dhufte abee yoo jettani waan ijoo taate tokko waan na isin fayyaddu tokko isinii qabee dhufe maali yoo jettani obboleettii tokko wajjinii wal barree mana namaatti wal barree jechuudha. Mana namaatti wal barree waliin haasofnee bilbila wal jijjiirree isan booda maal jetti madaamisheetti ani obboleettiin qaba as biyya kana keessaa jette anaan na dubbisiiste jechuudha. Nan dubbisa eeyyen ani obboleettii isheetiin jedheera nan dubbisa jechuudha. Yeroo sanatti obboleettiin kuni afaan hin beektu turte. Akkuma beektan hundumti keenyu yeroo biyya Arabaa ufne afaan hin beektu. Hundumti keenyu walumaa galatti tootaal jechuudha. Maal taati yoo jettanii bilbila yeroo hundumaa bilbila kana jechuudha. Bilbila isa amma ani akka ani amma sinitti haasoo kana bilbila ishee bantee isaan bira keessi. Waan isaan ishee irratti raawwatan dhaggeeffadha. Irraas kan of eeggachuu qabdan dhaggeeffadha. Bilbila ishee otoo isheen bilbila haasaa jirtu yoo ufan bilbila sana banaa magatte deemi achaqii yoo jedhan deemi akkas go'i yoo jedhan baatee magooti isheen bilbila ishee piin koodii yookiin immoo sekendii irra gootee hin cufanne jechuudha. Bilbila ishee banaa biratti gattee hin deemti. Akkuma beekamu gaafa isaan as achaqinuun jedhani dhugaa dubbachuuf bilbila keenya ala tuuluma lafa keenya deemna baay'een keenya jechuudha. Maal godhu bilbila ishee sana fuudhanii paaswoordii ishii imeeyilii ishii kan isaanii irratti hidhanii jechuudha. Bilbila isaanii irratti hidhaniitiin galgala yeroo isheen online irra galtu waan isheen gootu guutummaa guutuutti kontirool ta'ee bilbila isaanii irra gala. Waan isheen haasoftu madaamiin nama gaariidha yoo jettes hamtuudha yoo jettes ni dhaggeeffatu. Laangweejii yookiin immoo sagalee ishee sana tiraanisleet godhanii yaani jijjiiranii afaan jijjiiranii waan isheen haasoftu tokko jedhanii dhaggeeffatu. Namni gaa jechuudha namadha nama fooniiti. Hiriyaa qabaachuu dandeessaa hiriyaa kee faana haasoftaa. Abbaa manaa qabaachuu dandeessaa abbaa manaa kee faana haasoftaa. Hami keessaafuu shamarran keenya ani har'a madaamiin ko akkas gootee anis akkas godhee isheen akkas na gootee ani akkasin godhee isheen akkas jettee kana jettee hin jenna jechuudha. Kana hunda xirqim godhanii waraabbatanii tiraanisleet godhanii viidiyoodhaan suuraan waan isheen tiktookii irratti gadhiistu taa'anii ilaalanii isa ishee faarfattu kana hin sirbiti jedhanii waa hunda ishee godhanii jechuudha. Amma maal godhu akkatti dubbii kana gadi baasan abani. Dubbii kanaan akkatti ishee tuqan abanii maal godhu intalli madaamii tokko kan heerumtee bakkee jirtu jirti. Heerumtee kan bakkee yaani mana jirtu heerumtee jirti walumaa galatti abbaa manaa ijoollee qabdi jechuudha. Wayyaa guyyaa jimaata amusii galgala yeroo dhuftu wayyaa sallaamee qaxxaxxaxxaxxee xiggootee fiddee dhufti. Fiddee dhuftee miiccamoo miiccu mana hojiin hanga funyaaniitti hanga dhaabbattee dhiigni lukatti gadi jiguu ga'uutti hojjetti. Isumarratti immoo mana isheerraa uffata ishee uffata ijoollee ishee uffata abbaa manaa ishee xaqaxxaqxee fiddee miiccisiistee tokkosiistee fudhattee galti. Kam gidduutti amusii fi qidaamee gidduutti jechuudha. Jimaata amusii galgala yoo ufte miicaa bulti. Jimaata tokkosaa oolti. Inni mana otoo jiru hunda otoo jiruuti isan booda natti matta. Itti naa himi maaliif akkas goota jettennaan sagalee namaa baasuun gaarii miti dhaqeen ittan himeefi. Maanni inni mana otoo ga'uuti sarraatanyaa lama kan barbaachisu hojii mana keeti
akkamittiin bakkeerraa fidanii uffata miiccisiiftaa maaliifidhaan jedheennan hojiin qabdu tiktookii irra sirbaa ooltii hojiin qabdu halkan hirraftu iyyaa bultii bilbila iyyaa bultii tiktookii irra iyyaa bultii hirriban qabdu waan taateef hojii haa hojjettu jetteeni. Aqee gaafan gaafadhu aqi tiktookii koo laalanii maalan godhee beeka bakka na faarfannaa magaaf gaafii faarfadha malee naan jette dhugaadha tiktookii ishee keessas galee hojii baay'ee hojjetti mucaan sun mucaa goobozii taateedha dhugaa waaqayyooti baay'ee nama kaayyoo qabdu nama baay'ee hojjettudha. Amma bakka obsi si'a lama si'a sadiif obsi jennaan ishi jette obsitee si'a sadii si'a afur miicee giddii kee kana booda akka anuti si ajanyetti hojjettaa jedhanennaan ganaa yoo hambiraasii finnannaa bakka ani na deebisi biirootti malee hin hojjedhu jette. Ammas nan gaafan gaafadhu yoo barbaadde biiroo geessisiise narreebsisiisa jette dhugaa waaqayyo aqee narreebsisiisa naan jette. Isheen akkasiin jettee gaafan jedhu ittimuu nama geessitu akkamiti lammiin kun areeba aqaniitiin gaafa isheen biiroo geessitu warra biirootti tiktookii ishii sagalee ishee waan isheen sarchi gootee ilaaltu bilbila ishee irraa viidiyoo isheen daawwattu waan isheen haasoftu hunduma isaa geessanii warra biirootti shakaalaan koo akkasidha isheen akkasii jedhanii warra biirootti xaqaxaqanii odeessu warri biiroo hintala doorsisu ati hojiin kee kanadhaa kan ati baate kanaaf harkaa fuudhi bilbila. Warra biiroo molaala isan lammiin koo nareeba lammiin koo maal na godha yoo nageessite biiroo yoo nageessite lammii koo bira nageessiti jette sana warri biiroo kana booda bilbila itti laatiin harkaa fuudhii ageessanii waan isheen si ajajjemmoo sa'aatii 24 hojjedhu jedhanii itti murteessan jechuudha. Hanga waggaa kee lama fixutti waan isheen si ajajje hunda ni hojjetta ati immoo waayifaayi irraa kutii jedhanii jechuudha. Dhugaa waaqayyoo waayifaayi irraa buqqisiisanii irraa kutanii jechuudha. Bilbila akkasumatti isheetti laatanii bilbilli ishee harka jira. Daataallee bitattee kaardii guutachuudhaaf ganaa u'uu jettee jechuudha. U'uu jettee daataa bitatteetiin gaafii na dubbisti amma. Kan dura akka barbaaddetti waayifaayi itti haasoftu turte. Kana hundumaa barumsa isiniif haa ta'u. Bilbila keessan lock screenii sekendii 5 irra godhadhaa. Lock screen sekendii 5 yoo illee si waaman bilbila kee dafii cufi. Uufii toon taane dafii screenii cufi jechuudha. Screenii yeroo cuftu kooddii gaafata. Kooddii bilbila kee itti banattu tasumaa namatti himuu hin qabdu. Kooddiin qabu taanaan bilbilli kee akkuma argite yeroo si waaman bilbila kee lafa keessa deemtee keessa galanii waan ati gootu ni ilaalu. Otoo ati waan baalagee tokko goota taate jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namadhaan ni dagamta. Waan baalagee tokko too goota taate salphatta. Sii dhumatee jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabdu maal irraa barachuu qabdu tokkoffaa tiktooka keessan haa ta'u miidiyaa qabdan mara argisiisuu iyaaliina. Kunoo biyyi keenya kana fakkaataa aadaan keenya kana fakkaataa jettanii riileeshinii isaan faana uumtanii inaasahina. Isaan amman isaanis ittiin argisiisan. Ati sankeettiin argisiisi. Waa'ee hojii yoo ta'e malee riileeshinii walitti dhufeenyuma tasumaa bilbila walitti argisiiste walitti dhuftee icciitii kee walitti haasoftee noo irraa cufa siireesii ta'a bakka siireesii. Kanaaf bilbila keessan immoo kooddii itti godhadhaa. Qubeedhaan maqaadhaan akka isaan dafanii kallattiidhaan lakkoofsaan illee isaati qubee maqaadhaan paaswoordii itti godhadhaa. Paaswoordiidhaan cufadhaa. Daddafaa bilbila keessan of godhaa. Yeroo isin siwaaman bilbila haasaa jirtu yoo taatanis bilbila bantanii viidiyoo adda addaa ilaalaa jirtu yoo taatan dafaa lookii godhaa. Paaswoordii yeroo namni tokko bilbila kee banuu aku akka paaswoordii gaafatutti jechuudha. Paaswoordii hin gaafatu taanaan bilbila kee paaswoordii hin qabu taanaan look iskiriinii hin qabu taanaan itti galanii waan ati gootu hundumaa si ilaalu jechuudha. Maaliif yeroo isaan si waaman hin beektu. Otoo nyaattuu si waamu, otoo hojjettuu si waamu, otoo bilbila ilaaltuu si waamu sabri siin kenna waan ta'eef of eeggannoo gochuu qabdu isiniin jedha. Barumsa guddaa isinii ta'a. Obboleettiin kun silaa itti himeen jira amma akka isheen paaswoordii ishee imeela ishee hunda jijjiirrattu viidiyoo jedhee isheefiin ergee jechuudha. Amma jijjiirrattee jirti.
kana booda itaan itti siqiin siireesii ta'i je'ee itti meetiin jira jechuudha. Isiniif immoo barumsa guddaa ta'a isiniidhaaf dhugaa waaqayyo isiniin jedha. Egaa kanarratti viidiyoon kun isinii ta'eera isin taphacha'eera je'eetii yaada. Yoo isinitti tole laayik godha, yoo isinitti tolu waate immoo dhiisaa isiniin jedha. Hiriyoota keessaniif sheer godha keessaaf ijoollee reefu biyya arabaa dhufan jechuudha. Akka nama keenya akka lammii keenya jedhanii namatti maxxanan no warri biyya kanaa keessi isaanii summii qaba. Summii hin mul'atu malee hin mul'atu. Hankeenyi fuula keenya irratti mul'ata. Hammeenyi keenyi gaarummaan keenyi fuula keenya irraa beeksisa. Garuu kan isaanii fuulli isaanii bilillee hin bareeda. Maashaallah akka ajaa'iba bareeda. Garuu keessi isaanii immoo summii qaba. Summii midhaan keessaa dhoqqee qoraatti dhoqqee keessaati jechuudha. Keessi isaanii nama waraana. Kanaaf of eeggannoo gochuu qabdu. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.